كان لمتينا في بسي فاتنا بسي شوبو كوندما أنا بيسي يكين Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota sagantaa birmadummaa kun sagantaa birmadummaati. Ani obboleessa keessan Faarfataa Eeliyaas Gabulaati. Jaalala Waaqayyoo ta'e jennaan arrallee deebinee kunoo wal agarreerraa maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Egaa jalqabaa kaaftanii hamma xumuraatti sagantaa keenya kana akka hordoftan jaalala gooftaatiin ani isin gaafadhaa akka haaraa akka tasaa ta'ee kan har'a haaraa dhuftanii chaanaalii kana hordofaa jirtan yoo jiraattan baga nagaadhaan dhuftan isin jedha. Egaa sagantaan birmadummaa isin beeksisuudhaa fi galgala yeroo hundumaa roobii sa'aatii 2:00 kaaseeti kan inni isiniif maxxanfamu YouTube chaanaalii Eeliyaas Gabulaa Official Channel Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irratti kan inni isiniif darbu. Egaa warri maatii haaraa dhuftan baga nagaadhaan dhuftan. Sagantaan kun sagantaa sagaleen Waaqayyoo irratti qulqulluu kan ta'e sagalee Waaqayyoo kan nuun irratti walii wajjin hin barannudha. Kanaaf baay'ee isin fayyada waan ta'eef subscribe godha maatii taati. Sagantaa kana yeroo hundumaa hordofaa comment share walii gochuu share walii gochuus akkasuma hin dagatiina. Sababi isaa kun kanuma keessanii waan ta'eef jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa jalqabaa kaasaatii warri haaraa dhuftan jalqabaa kaasaatii hordofaa sagantaa kan. Sagantaan kun sagantaa baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef soora lubbuu keessanii bara kana keessatti lubbuun namoota baay'ee bara ishenitti huqqattee jirtu kana keessa lubbuu keessan kan isin ittiin soorattan sagalee Waaqayyoo qulqulluu kan ta'e kan isin argattan keessaa tokko chaanaalii kana waan ta'eef hordofaan isiniin jedha. Amma kutaa 25 farra geenyerraa nama Waaqayyootti dubbate akkamiin beekna kan jedhu seensa isaa ilaalaa turre akkasumas amma jalqabnee kutaa nama Waaqayyootti dubbate kan nuti ittiin adda baafannu tokko jennee jalqabnee jirra. Innis maalidha? Yesuusiif karaa baasaa jenne Yohaannis cuuphaarra dhaabbannee nama Waaqayyootti dubbate dubbiin Waaqayyoo nama gara isaa dhaqee Luqaas boqonnaa 3 irraatii kaaftanii ilaaluu dandeessu. Dubbii Waaqayyoo namni gara isaa deeme erga gara isaa deemee booddeemu maal isa godhe kan jedhu isarra dhaabbannee nullee namni bara kanaa Waaqayyoo itti dubbatu naanattis dubbataa jira sittis dubbataa jiraachuu isaa kan nuti ittiin adda baafannu Yesuus Kiristoos karaa keenya namoota argataa jira namootaa fi Kiristoosiif namoota walitti fiduu irrattidha kan inni Waaqayyootti dubbateef dubbachuu dhiisuu akka nu beeknu ilma isaa Yesuus Kiristoosiif karaa kan hin baafne inni Waaqayyo isatti hin dubbanne. Kanaaf Yesuusiif karaa baasaa ture Yohaannis cuuphaan jenne karaan kun karaa attamiiti kan jedhu immoo ilaalle. Karaan kun immoo maalidhaa? Hiyyeessotaaf iddoo qabu namoonni Waaqayyo isaanitti dubbate hiyyeessota inni wal caale inni goodaa olaa dhufu inni gubbaa gadi haa dhufu dhimma hiyyeessotaati kan inni dubbatu iddoo kanatti waatu wal caale jedhee hiyyaa ture jennee torban darbe ilaalaa turre arrallee sumatti fufna dirqamadha kan jedhu dirqama. Maanni dirqamni kun hiyyeessa gargaaruun yookaan immoo hiyyeessotaaf kennuun dirqama. Kan jedhudha kan walii wajjin ilaalu. Hiyyeessotaaf kennuun dirqamadha. Kun filannootu hin ta'in dirqama. Sababi isaa inni tokko har'a walii wajjin tokko ilaalla. Dhimma hiyyeessotaa kana namoonni badaadhuma iddootti hin kennanii yaada Waaqayyoo ta'uu isaa badaama hin beekanii garuu baay'ee kan nuun irratti xiyyeeffannee ilaaluun irra jiraatu akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka waldaatti, akka biyyaatti kan nuuni ilaaluun irra jiraatu dhimma kanaati, dhimma hiyyeessotaati. Dhimma hiyyeessotaati. Kanaaf hiyyeessotaaf kennuun dirqama. Maaliif dirqama ta'e? Inni jalqaba duraa fayyisuu Waaqayyoo yookiin Kiristoosiin arguu hin dandeenye. Kanadhaan mee utuu hin jalqabiin dura walii wajjin Waaqayyoon kadhannee jalqabname. Gooftaa galanni siif haa ta'u yeroo kana waan nu laatteef maqaan kee haa eebbifamu. Galanni ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yeroo sin namaa laata, umurii sin namaa laata yaa Waaqayyoo.
warra jaallatetti immoo dubbatta kun har'a nutti dubbachuudhaa fi jaalala kee ta'e jennaan fuula kee dura jirra maqaa Kiristoos Yesuusiin nutti dubbadhu. Sagaleen kee dhowwaa tokko malee nu bira haa ga'u. Lubbuun keenya sirraa haa soorattu. Ilaa gooftaa ijoolleen kun irraa kan barataniin ta'u jedhamee barreeffame akkuma jiru obboloonni koo an haala garaagaraa keessa biyya garaagaraa teenyee dubbii kee kana sirraa barachuudhaaf fuula kee dura jirra nutti dubbadhu. Hamaan isa kanaan mormu maqaa gooftaa Yesuusiin samiif lafarraa kan hidhame haa ta'u kan rukutame haa ta'u. Jalqabaaf xumura nuuf ta'i maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerra hoo. Ameen. Tole fayyisuu Waaqayyoo arguu kan nu dandeenyu yookaan immoo Kiristoosuma wajjin kan nu wal arguu dandeenyu dhimma kana yoo sirreessinedha. Dhimma kana yoo sirreessinedha. Fayyisuu Waaqayyoo kan nu arguu dandeenyu. Luqaas boqonnaa 3 irra deebi'een isinii dubbisa irra daddarbe. Kunis macaafa Isaayyaas raajaa keessatti jedha Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa kaasee. Kunis macaafa Isaayyaas raajaa keessatti sagaleen lafa onaa keessaa hin iyyaa dhagaa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaati haraa daandiin irra deemus qajeelchaa jedha. Dachaan hundinuu haa guutamuu, tulluun gaarri hundinuu isaa kuffiifamuu, karaan jallaan haa qajeelfamuu, wal caalmaanis walaa qixxeeffamuu jedheetu lakkoofsa 6 irratti ilaa kun akka jedhu. Namoonni hundinuu fayyisuu Waaqayyoo in arguu kan jedhu caafameera. Jedheetu dubbata. Achi immoo lakkoofsa 10 irratti dhaqeetu maal jedha? Kanarratti jarreen sun egaa maal goonuree jedhanii Yohaannis hin gaafatan. Inni immoo uffata 2 kan qabu kan hin qabneef kennuu nyaata kan qabu warra dhabanii haa ga'u jedhee deebiseefi jedha iddoo kanatti. Egaa maal goonuree fayyisuu Waaqayyoo kan isin arguu dandeessanii jedha iddoo kanatti. Fayyisuu Waaqayyoo arguu kan isin dandeessanii inni wal caalee wal qixxaachuu qabaa jedheetu iyya maaltu uumamee jedhee namni laga Yordaanositti gaafa yaa'u waatu wal caalee jiraadha Yohaannis. Hin iyyaan Yohaannis maaltu wal caalee gaafa jedhan waatu wal caalee jira. Inni immoo maali jennaan waatu ol ka'eera waatu gad bu'eerannaan maali dharee maal goonu akkamiinidha. Fayyisuu Waaqayyoo arguudhaa fi wal qixxaachuutu irra jira. Waan wal qixxaatutu jira jedhee gaafa maal goonannaa hiyyeessota. Iddoo kanatti inni 2 qabu isa hin qabneef uffata 2 kan qabu uffata tokko kan hin qabneef haa kennu jedheetu iyyaan iddoo kanatti. Dhimmi kun dhimma hiyyeessotaati. Dhimma hiyyeessotaati. Jalqabuma duraa maaltu bade gaafa jedhamu gaafa maaltu bade maaltu siyyisiisa gaafa jedhani nama dubbiin Waaqayyoo bira deeme kana nama dubbiin Waaqayyoo iddoonni jirutti isa bira ga'eedhu kana kanaan dura walii wajjin ilaalleerra. Yohaannis Cuuphaa bira wanti biraa tokko wanti ta'e hin jiru. Waaqayyootu isatti dubbate dubbii isaa isatti erge. Dubbiin isatti ergame kun immoo maalidhaa? Iyyi kan ittiin jedhu ture. Har'as iyyuu kan nu qabnutu jira. Iyyuu kan nu qabnu. Akka dhuunfaatti, akka maatiitti, akka biyyaatti iyyuun kan nurra jiraatu maalidhaa? Dhimma kanadha. Waan kun wal caalee jennaan fayyisuu Waaqayyoo arguu hin dandeenyu waan ta'eef. Waldaan kiristaanaa kanarratti jishee jaameera. Waldaan kiristaanaa hiyyeessota miti tajaajiltoota isheeyyuu yeroo isheen itti gattedha bara kana keessatti. Bara kana keessatti hiyyeessonni hamma malee baratti baay'atan kana keessa. Akka biyyaattis yoo fudhannee ilaalle hiyyumni akka addunyaatti kan inni baay'atee jiru. Bara kana keessadhaan baay'ee wal caalmaan kan inni jiru jechuudha. Hiyyeessi gooda keessa sooressi immoo Itoophiyaa gubbaa sana bara inni itti jiru bara abaaramaadha barri kun bara ulfaataa jechuudha. Baratti iyyuun nurra jiraatu Yohaannis Cuuphaan kan inni hiyyeessa kanadhaan namni 2 qabu tokko kan qabuu fi akennu isaa booddee wal qixxaata jechuudha. Ani birrii 10 qaba yoo ta'e birrii 5 yoon obboleessa kootiif kenne 5 qabnaa wal qixxaanne jechuudha. Bara kana keessa immoo kiristaanni wal qixxaachuu bara inni itti barbaadu miti barri kun bara ulfaata. Bara namni yoo nama caale Waaqayyoon galateeffatu. Yoo namni dhufee isa kan qixxaate immoo dallanee haaree of ajjeesuuf bara inni itti ka'u. Bara ulfaata. Bara namni bara nuun hiyyuu durra jiraatu bara kanadhaan akka Yohaannis Cuuphaa jechuudha. Yoo kun ta'e malee yoo wal qixxaate malee immoo fayyisuu Waaqayyoo hin argitanii jedhaan iddoo kanatti. Kana beekuutu nurra jiraata. Fayyisuu Waaqayyoo arguu hin dandeessanii. Inni kun kan nuun beekuun nurra jiraatu ammallee dogoggora miti waan ani yeroo darbe haasa'e gaaffii gootanii namoonni koomentii irratti naa barreessitan jirtu gaaffiin kan isinitti ta'e yuutuub irratti tuun ta'in tiktook irratti namoonni naa barreessan jiru. Innis dhimma fayyinaa jettanii. Dhimma fayyinaa wajjin kun wal qabataa ho'i
akkamidha dhimma fayyina sirriitti wal qabata. Sirriitti bareecha wal qabata. Na hordofaa jalqabaa kaasaati. Sirriitti wal qabata. Hiyyeessa dhiiftee jennaan ati Waaqayyoon dhiifte. Hiyyeessa gattee jennaan ati Kiristoosii wajjin garaagara baatti Kiristoosii wajjin iddoo tokkotti wal dhiiftan jechuudha. Achi sanatti wal dhiiftaniitu jechuudha. Dhimma fayyinaa wajjin ellimma godhetu wal qabata. Beekuutu isinirra jiraata isa kana. Beekuutu isinirra jiraata isa kana. Kun dogoggora miti, alaagoris miti. Alaagoris miti. Hiyyeessaa wajjin dhimmi hiyyeessaa dhimma fayyinaa wajjin wal qabata. Wal qabata dhimma hiyyeessaa wajjin. Waan isin dhibu keessa Maatiyos boqonnaa 25 irratti yoo ilaaltan ani beela'een ture jedha. Lakkoofsa 42 irraa kaasee 25 42 irraa kaasee ani beela'een ture isin nyaata naaf hin kennine dheebodheen ture isin dheebuu ana hin baafne orman ture isin akka nama keessanitti ana hin simanne qullaa koon ture isin daara ana hin baafne dhukkubsadheen ture hidhameen ture isin ana hin dubbifne hin jedhu. Isaan immoo deebisanii yaa gooftaa yoon beela'uu kee dheebochuu kee orma ta'uu kee qullaa ta'uu kee dhukkubsachuu kee yookiin hidhamuu kee argine siif hojjechuu dhiifne jedhanii isa gaafatu. Yommus mootichi deebisee ani dhuguman isinitti himaa warra hundumaarra gad deebi'an kana keessaa tokkoof kan hin godhin anaaf hin goone isaan hin jedhe. Isaan gara adaba bara bara warri qajeelonni garuu jireenya bara baraa hin dhaqu jedhe. Fayyinaa wajjin illee godhee wal qabata. Ani beela'een ture dheebodheen ture daareen ture isin garuu takka ofitti nan bunnee jennaan eessatti si agarree jiru. Mootummaa Waaqaattidha kun interviewun kun kan inni haasaan godhamaa jiru kun mootummaa Waaqayyootti dhaqnee hunda keenyatu akkasiin gaafataman. Akkasiin gaafataman. Yoo hiyyeessan gargaarre ta'e ani beela'een ture dheebodheen ture beela nan baafne dheebuun nan baafne isiniin jedha gooftaan gaafa sana achitti jechuudha. Achitti akkas isiniin jedha. Akkasitti akkas nuun jedha jechuudha. Isa booddee maali eessatti si agarre Yesuus kun feerii miti haasaa dhumtee taasaa jirtu kun sirrii miti ittiin jedhaniin. Ana jechuun hiyyeessa warra gaddeebi'oo sana keessaa nama tokkoof hin godhiin hafteti hin gargaariin hafteti sababa kanaa adaba bara baraatu sii malaa jedha iddoo kana. Iddoo kanatti akka jedhu fayyinaa wajjin waliin argamu akkamitti walitti dhufa fayyineerra sirriidha. Fayyinaa wajjin ila hiyyeessa gargaaruun mootummaa Waaqaatti sin galchu nan beeka. Hiyyeessa gargaaru hangafa duraa Yesuus Kiristoositti amanta. Yesuus Kiristoositti amanteetu hiyyeessa kanatti gargaaru. Sigalee Yesuus Kiristoositti namni namanne gaarummaan isaa kamiyyuu mootummaa Waaqaatti san galchu nan beeka isa kana sin jedhaa jirte nan beeka naa gala. Garuu namni Yesuus Kiristoositti amane hiyyeessa gargaara. Namni Yesuus Kiristoositti amane amantee jechuun maal jechuudha? Yesuusitti amante jechuun sagalee isaatti amanuu jechuudha. Yesuusitti amanuu jechuun eessatti argitee eessatti amantaa? Yesuus Kiristoositti amanuu jechuun dubbii isaatti amanuu. Nama tokko amante jechuun akkasidha gaafa inni itti siin jedhee sitti haasa'u dubbii tokko gaafa inni sitti dubbatu nama sana amanta taanaan bakka dubbii isaa sana amantaa jechuudha. Yesuus Kiristoositti amanta taanaan dubbii isaatti amani. Dubbiin isaa maali? Hiyyeessa gargaari siin jedha kun dubbiin isaa. Yesuus Kiristoositti amanuu jechuun sagalee isaatti amanuu jechuudha. Sagalee isaatti amantu taatee jennaani ati maqaadhumaaf Yesuus itti malee Yesuusitti namanta. Sagalee Waaqayyoo kanatti wangeela kanatti namantan taatanii jennaan Yesuusiin hin amanne. Miseensa waldaa maqaan Yesuusiin mulu wangeelii yookaan immoo raajii ta'uu kee, piroofeetii ta'uu kee, minaamnii kee ta'uu kee miti kan Yesuusitti amanuu kee kan ulaagaa si guchisu. Ulaagaa kan si guchisu Yesuus Kiristoositti amante jechuun sagalee isaatti amanuu jechuudha. Sagalee isaaf abboomamuu jechuudha. Yesuusitti amanuu jechuudha. Inni amanta taanaan Yesuus waan inni siin jedhe maaliif shakkitaate? Maaliif hin amantu ati sagalee isaatti? Sagalee isaatti amanii bakka. Sagalee isaatti amante jechuudha. Sagalee isaa keessaa tokko modaa kunoo namni lama qabu tokkoof kennuu jedha. Kana hin gootu taatee jennaani ati hiyyeessa tokko dhiiftee jechuudha. Hiyyeessa tokko dhiiftee jechuun Yesuusiin dhiiftee jechuudha. Kun asitti akkas jedhama. Adaba bara bara. Adaba bara baraatu isa eeggataa. Ishi fayyinaa wajjin akkamii waliin argatu? Sirriitti wal argataman. Sirriitti wal argataman. Sirriitti wal argata. Sirriitti. Yesuus Kiristoositti amante namni Yesuus Kiristoositti amaneef cuuphamee hin fayye hin fayye. Garuu maalidha kanatti amante? Maal isaa amante? Amanuun dhaga'u amantiin dhaga'urraati. Dhaga'uun dubbii sagalee Waaqayyootiidha sagaleen Waaqayyoo. Dubbii sagalee Waaqayyootiidha kanatti amante. Amanuu jechuun isa dhageesse maal dhageesse wangeela kana. Waan namni siin jedhu amantatuun ta'ini waan wangeelli jedhu amanteetu bakka amanuu jechuun amantii jechuun Yesuusitti amane namni tokko kan nu jennu sasinii mi akka jedhime yoo amante akkasii ta'a yoo amante sati jettetu ta'a miti wangeelatu ta'a.
ati waan ati jettee fi irra deddeebine yoo jenne jechuudha tajaajilaan tokko yoon akka jedhe irra deddeebine amma irra deddeebi'aa jedhaa jettu amma si'an. Namni amane tokko meestimee jedhame irra deebi'aati. Waan ati jettu sun dubbii sagalee waaqayyoo miti ta'ee jennaan hin ta'u. Hin ta'u hin amannu maaliif amanna? Amanuun kan nurra jiraatu sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo kanatti aman hiyyeessa hin gargaartu taatee jennaan. Utuu ati nyaattu ati nyaatta ollaa keeti namni nyaanne tokko jira ta'ee jennaan mootummaa waaqaatti hin hin galtu kunoo ta'u addana kana akka jedhu. Sooressicha sanaaf Alaazaariin fudhatanii yoo ilaaltan Alaazaar mirgaa Abiraam taa'e. Inni kun Alaazaariin hin gargaaru ture. Alaazaariif hin kennu. Alaazaariif kennu sareef kennu isaa wayya ture. Sareedhaaf kan inni laatu. Sareerraa shaaftee nyaata Alaazaar immoo. Akkasii mootummaa waaqaa keessatti inni sun hiyyeessi sun mootummaa waaqaatti galee sooressi sun siyooliin gale. Siyooliin gale. Maaloo edeen maaloo Alaazaaritti qubuma isaatti bishaan ittiin yaacuu bitti naa ergeedhe. Kanaa booddee siif isa gidduu bowwaatu jiraata. Utuu bowwaa hin ta'in. Har'a jarri kun keessumaatti barumsi si'ana jiru, barumsi sobaa si'ana jiru, raajiin sobaa si'ana jiru baay'ee ulfaata. Sabi waaqayyoo beeka. Kun mootummaa waaqayyoo keessaa isin hambisa. Fayyisuu waaqayyoo hin argitan jedha. Fayyisuu waaqayyoo argitu inni wal caale kun yoo inni wal qixxaateedha Yohaannis Cuuphaa. Kanaaf arras maaliin isin jedha beektu? Yesuus Kiristoositti amanaa. Amanaa. Akka jechuun wangeela kanatti amanaa. Wangeelli kun maal jedha? Hiyyeessa namni lama qabu tokko haa kennu. Wal qixxaadhaa isiniin jedha gooftaa. Wal qixxaadhaa. Oliixachuu dura nama sii gadi ilaali. Nama sii gadi ilaali. Nama sii gadii sanaaf kenni. Nama sii gadii sana qabii ol kaasee ofiin qixxeessi. Har'a waldaa kiristiyaanaa keessa kan jiru wanti ulfaata waldaa kiristiyaanaa keessa jiru maalidha yoo jenne walitti naafuu wal jibbu. Sitti immoo fayyina wajjin hin sirriitti wal qabatan nan jedhu isa kanadha. Waliin jaalala hin qabdu taatee jennaan ati Yesuus Kiristoosiin hin qabdu. Namni jaalala hin qabne Kiristoosiin hin qabuudha sagaleen waaqayyoo. Namni jaalala hin qabne. Yohaannis Adoraa boqonnaa 2 lakkoofsa fuulduraa namni ani isa beeka jedhee abboommi isaa immoo hin eegne sobduudha dhugaan isa keessa hin jiru. Namni isatti nan jiraadha jedhummoo karaa Yesuus Kiristoos irra adeemuutu isarra jiraata. Abboommi Kiristoos kana hin raawwatu taatee jennaani bakka waaqayyoon hin beektu ati gooftaan beektu walumaa. Sinii galeera namni hin jaallanne waaqayyoon hin qabu jedha Yohaannis. Amma utuu jaalala qabda ta'e ati amma fakkeenyaaf waaqayyoon hin qabu namni jaalala hin qabne gabaabaadhumatti dhumisaa si ooli. Ati obboleessa kee jibbaa jirta taanaan obboleessa kee irratti qiimii qabattee jirta taanaan dhumi kee si oolidha. Ilaanii akka warra kaanii achirraa siif hin qabu. Haasuma asiin sitti si ooliin galta. Yoo maal ta'e yoo obboleessa kee hin jaallattu ta'e hin jibbita ta'e utuu obboleessa kee hin jaallatta ta'e utuu Yesuus Kiristoositti amanta ta'e Yesuus Kiristoosoo jaalala waaqayyoo jaalala obboleessi kee tokkotu hin qabaati ati sadii hin barbaaddu lama yoo qabaatte sababa isaan jaallatta ka jaalala qabda waan ta'eef obboleessa keetiif hin kennite. Obboleessa keef kennuu kanatti dandeessu jaalala yoo qabaatte. Jaalala qabda taanaan obboleessa kee hin gargaarta. Obboleessa kee kanatti gargaartu jaalala yoo qabaattedha mitiire jaalala hin qabdu taanaan immoo waaqayyoon hin qabdu. Ati hin fayyine jechuudha. Walumaa gala gooftaan qabdu haaraatti ganaa dhugaa sii baanaa jechuudha. Inni gara biraama lubbuu ajjeesaa dhayyuudhaati. Namni obboleessa isaa hin jaallanne, nama obboleessa isaatti naafu, namni obboleessa isaa hin gargaarre inni lubbuu ajjeesaadha sagalee waaqayyo. Lubbuu ajjeesaan immoo mootummaa waaqaatti hin galuudha Yohaannis jala mure. Kanaaf amanuun ani takkaa Yesuus Kiristoositti amaneera. Yesuus Kiristoos mootummaa waaqaatti na galche. Wanta akkasiin jiru. Yesuus Kiristoositti amanuu jechuun sagalee isaatti amanuudha. Yesuus Kiristoos jaalala wal jaalladhaa hin jaallattu taateen naani ati Yesuusitti amane si oliin galte jechuudha. Sagalee isaatti amanaa hin jirtu jechuudha. Isin waa'ee amanuu kana miseensa ta'uudha moo takkaa madaxxanii Yesuus Kiristoos bakka arra seexana gadeera minaamne waan jettanii mootummaa waaqaatti waan galtan isinitti fakkaata. Never akkas miti. Hojiidhaan immoo amantiidhaan jettu. Amantiidhaan fayyineerra nan beeku. Amantiin sun immoo hojiidhaan mul'ata. Amantiin hojiidhaan hin mul'anne inni du'aadhaa jedha Yaaqoob immoo gaafa dubbatu. Amantii kee sana hojiidhaan kanatti agarsiiftu. Sirraa mul'achuutu irra jira. Maal taatan yaa jiran? Fayyaadhuma yoos immoo maal godhannaa wangeela walii irra darbine yoos immoo maal godhannaa wal barsiifne akkas taanaan. Yoo amantiin keenya hojiidhaan hin mul'atu yoo ta'e. Amantiin keenya hojiidhaan mul'ata. Waaqayyo hojiidhaan mul'isa jaalala.
Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nuu kenne. Aatis hojiidhaan agarsiifta. Hojiidhaan agarsiifna asa amanne. Kanaaf dubbii hundee hin qabneeni eenyullee isin hin gowwoomsinii Efesoon boqonnaa 5 irratti. Dubbii hundee hin qabneen warri halaleen warri sobduun warri hattuun si olumaan galtii jedhu. Akka jedhe sagaleen Waaqayyo. Hojiidhaan mul'ata. Eeyyee amantiidhaan fayyina. Eeyyee ayyaanaan fayyina. Ayyaana Kiristoos kan nu fayyise. Carraadhuma mootummaa Waaqaatti galuu kan nu arganne ayyaanaan. Garuu illimmanneedhuma akkasumatti galle miti. Yesuus Kiristoositti amannee karaa Yesuus Kiristoos kan nu galle. Yesuus Kiristoositti amannee karaa Yesuus Kiristoos deemee irra nama deemee dhalaa kun isinii dubbise. Karaa Yesuus Kiristoos irra deemee. Yesuus Kiristoos maal jaalala? Obboleessa kee jaalala. Obboleessa keetiif goota. Obboleessa kee qabdee lafaa kaafta. In jaallattu obboleessa kee qabdee lafaa hin kaafne taanaan ati Yesuusin hordofaa hin jirtu. Yesuusinis hin qabdu. Waaqayyoon hin qabdu. Kanaafi sittan hima warri sobanii har'a sin gowwoomsan kun karaarraa sin kaasaa warri jiran kan isaan hin dhaggeeffatin dhaggeeffadha. Isaan hiyyeessotaaf iddoon qaban. Kanaafani isaan hiyyeessotaaf waan isaan iddoon qabneefani wangeela kanarra dhaabbadhe isaanii tajaajiltoota miti raajota miti gooftaa hin qabanii. Ati piroofeetii guddaadha jettee maqaa isaa waamtaa. Ati ergamaadha jettaa. Ati tajaajilaa guddaadha jettaa. Maana of gaadhettaa. Maqaa meeqatti baaftee kuultee gubbaa sana keessaa ani immoo sagalee Waaqayyoo keessattan isaan ilaala. Sagalee Waaqayyoo kana keessatti hiyyeessota irraa duguuggatu malee hiyyeessotaaf utuu isaan godhani. Sooressotaani hiyyeessaaf kenni jedhan. Anaaf kenni jedhu malee. Hiyyeessumaan iyyuu hin sooromtaa ati iyyuma kee kana kan sitti fide waan naaf hin kennineefi jedhu isaanii. Sabbati hiyyeessi waan qabu. Saliqii faa namarraa fuudhee faa nan sooroma seeti fuudhee kennaaf. Isa booddee galee hin jiru. Of ajjeesa galee. Dhugumanii isin hin jiru. Hiyyeessa irraa hin fudhatu, sooressa irraa isin fudhatu. Sooressaan hiyyeessaaf kenni jedhu walii keessanii walii kennaan jedhan jira. Anumaaf kenni. Yeroo hundumaa gaafa isaan biraa dhatu anumaaf kenni isin hin jedhu. Jarri kun wangeelaa hojjetaa jiru miti. Waaqayyo isaan ittiin dubbata. Waaqayyo biraa ergaman miti. Isaan kun hattootadha. Isaan kun sobdootadha kan hin jedhu kana. Kanaaf ani immoo sittan lama qabda taanaan obboleessi keessi biraati ollaa keetii hin qabu ta'inaan isaaf kenni. Waaqayyo gooftaan gaafa sanadha inni ganati Yesuusii wajjin wal agartu. Kanati eebbifamtu. Kanati mee cabsitee dabarta. Inni isaan siin jedhan kanatti cabsitee dabartu yoo isaan siin jedhan jechuudha baatanis gaafa waan Yesuus Kiristoos jedhe sagalee isaa kanatti amante gaafa hojiirra oolchite gaafa sana dhuguma cabsitee dabarta. Dhuguma eebbifamta. Dhuguma fayyisuu Waaqayyo argita. Akka biyyaatti akka waldaa kiristaanaatti kan nuun fayyisuu Waaqayyo arginu. Kan lafti keenya fayyu. Kan biyyi keenya fayyu. Fooniin illee kan nu fayyu. Hafuuraan immoo jireenya bara baraa kan nu argatu. Yoo isa wangeelli jedhu kana inni gad jedhe yoo nu dhufu sooressi gad bu'ee hiyyeessi ol ka'ee yoo wal qixxaanne gaafa sana yoo walii yaanne gaafa sanadha kan nuuni Yesuus Kiristoos fiigee mana keenya kan inni dhufu. Yesuus Kiristoos fayyina isaa baatee kan inni gara laphee keenyaa dhufu. Kan inni gara biyya keenyaa dhufu. Gaafa hiyyeessi lafaa ka'ee sooressi gadi bu'ee wal gaafa qixxaanne. Kana amma hin goonetti fayyisuu Waaqayyo natti. Baay'een keessan manni keessan dhukkubsataadha. Horii qabdu, birrii qabdu, manni keessan, gaa'illi keessan, ijoolleen keessan dhukkubsatoodha. Maaliif beektaa? Birrii kan namoota biraatu mana kee keessatti. Lama qabda taanaan tokko kan keenya. Kanaaf fayyinni mana keetii bade. Arra ani qorichan isinitti hima qorichan isinii fidee dhufe Yesuus Kiristoos sanni jedhetti amanaa. Gaafa sana fayyitu. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u qabxii isa lammaffaa immoo torban itti aanutti wajjiniin itti fufna gooftaan maccaa baay'isee isin eebbisu. Ani obboleessa keessan faarfataa Eeliyaas Gabulaati. Kun sagantaa birmadummaati. YouTube chaanaaliidhaan yeroo hundumaa torbanii kan isiniif darbu roobii galgala sa'aatii 3:00 kaaseeti kan inni isiniif maxxanfamu. Egaa YouTube chaanaalii Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu kana subscribe comment gochuu hin dagatina. Dhugichi birmaduu sin baasa. Dhugichatti qabamaa jiraadha. Nagaatti. Kana limitiin afibse ifaatti na baasee.